Waggaa 15 biyya Arabaa hojjedhee gaafan galuu maatiin kiyya maraattuu naan jedhanii dhukkubsadhee galee jennaan jetti obboleettiin keenya. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Warri amantaa biraallee ashamaa harka fuunii akkam jirtu jecha egaa waan irraa barattu jedhee waan barumsa isinii ta'a jedhee beekame akkuma yeroo hundayyuu waa irraa hubattu barumsi kun yookaan seenaa mucayyoo kana shamarran biyya Arabaa amma jiraniif barumsa ta'a jedhee waan yaada isinii qabadheetan dhufe akkuma yeroo kaanii jechuudha. Egaa viidiyoo kana jalqabuun keessan dura vaariyaaliin mana kiyyaa kufaa jira waan ta'eef sanuu mallattoo iddootti bu'aa mallattoo onneetti bu'aa koomantii jalaatti sii jirra jedha biraayit godhaa sheer koppiliingi godhaatii taa dhaggeeffadhaa. Obboleettiin keenya roozii koo baay'een si jaalladha baay'een si kabajaa baay'een guddaa si qaba adaraa seenaa kana ijoolleedhaan naa gahii akkan an ta'e akka hin taanerraa yookaan immoo akkanatti jiru kanatti akka jarri hin jiraanneef yookaan akkan rakkadhe yookaan immoo akka wanti kun narra ga'eef irraan geenye obboloota kootiif ergaa kana naa dabarsii jettee jirti. Koo an kontiraata kana hojjedhe waggaa 4 sana booda mana kontiraataatii nan badee koo asirraa jalqabaa jetti. Akka nama kamiyyuu maatii ofii jijjiiruu fi mataa kee jijjiiruu biyyaa bahee jedhemmoo alhamdulillah isa tokkoon ala obboleessi kiyya nan gafaa mana qabaa haadha manaa qabaa waan goone yoon jedhe nan sobsiisu haadha kiyyaa mana jaaree abbaa kiyyaa waan inni baay'oo bitee walumaa galatti jireenya jiraa jijjiiree ijoollee barsiisee jedhuun isa waggaa 4 suunii tokko harka kiyyarra hin jiru gaafan baduu jetti. Booda jireenya biyya hambaa hin beektaa roozii gisee tokko ji'a tokko yoon taa'e ji'a tokko nan dalagaa hojiin barbaadame hin argamu waan ta'eef ji'a tokko hojjedhee nan ba'a osumaan akkana jedhu waggaa 10 lakkoofsisee waggaa 10 kana keessatti raba waggaa 4 eega barraa baatee waggaa 6 amma kana keessaa immoo biyyattiin ergiti yeroo tokko kanaafan hin bayinaa isiniin jedha waa baradhaa waan qaree hafe kiraay manaa osoo kaffaltuu ji'a tokko osoo teessuu ji'a tokko immoo yeroo galte amma fakkeenyaaf ji'a tokko isa hojjettee dhuftee ji'a tokko teessa taanaan isa ji'a tokko sana nyaachaa teessa yookaan haati kee abbaan kee hin jiran mana jiraatii miti kanatti teessee nyaattu. Kun akkuma jettutti ji'a 5 yoon hojjedhe fakkeenyaaf ji'a 5 nan ta'a jetti hojiin hin jiru irraa kooyyoo ta'e jedhuun waggaa 10 biyya hambaa kana keessatti dabarsee amma ta'e immoo gaafa argadhes ammas maatiidhaan numan ergaa otuman jedhu amma immoo jireenya mataa kiyyaa na barbaachisa waan ta'eef jireenya kiyyaa fuudhaaf birrii walitti qabadhee waan tokko bitachuun qaba jedhee jireenya mataa kiyyaa eegalee birrii walitti qabachuu eegalee birrii walitti qabadhe sanas waggaa 4 mana amiiraan hojjedhe yookaan baalasilxaanii jechuudha. Daanaa kaffaluu adiyyaa qabaa osuman jedhu waggaa 4 kanatti mana bitadhe. Irratti hubadhaa jalqaba irrattis mana maatii ijaartee jirti. Bitadhee alhamdulillah osoon jedhu waggaa 4 fixee waggaa 5ffaa irratti baay'een dhukkubsadhe. Mana yaalaas nageessanii dadhabanii sanaan booda biyyuma kiyyattan galaa yoo maalillee ta'e mana ijaaradhe sana keessatti maatii kiyyaaf ijaareera obboleeyyan kiyya barsiiseera waan ta'eef keessa ijaaradhe sanattan galaa maaliyyoo ta'e biyya kiyya irrattan waan fedheyyuu haa ta'u jedheen waa hunda kiyya asitti dhiisee yookaan immoo asii hojjedhu dhiisee gara biyyaatti galee meeqaffaadha waggaa 15ffaa si jammartee jechuudha. Booda yeroon dhaqee Itoophiyaa gahee inni wal makaadha. Maatiin kiyyaa mana jireenyaa jiraa gurguranii mana nan bitetti galanii jiranii. Gaafan dhaqu manni inni jarri natti agarsiisan inni keetinaan jedhanii viidiyoodhaan natti agarsiisan jaratu keessa jira. Uma tokkoon jarri dura fooyya'uun qaba jedheen yaalatti deddeebi'uu jammaree. Booda manni kiyya hoo jedheen jaruma gaafadhe manni keessanuu jedheeni sana booda maali manni ati nu ijaartes kanuma jechuu barbaaddee naan jedhanii. Sanaan booda jaarsa biyyaan itti baasee jennaan mucaa waan isin jettu hin dhagahinaa mucaa sammuutu dhukkubaa biyya Arabaatti sammuu dhukkubsattee dhuftee naan jedhanii. Jaarsa biyyaa irratti sana booda ilaalaa yeroo tokko
nama isin waa gootaniifirra nama isin waan goonetu isin fayyada maatiidhuma keessaa jechuudha. Keessi kiyya inni dura fuudhee ilmoo qabaataa takka gargaareen hin beekne jettu sun obboleettiin kiyya yoo maal taate yoo obboleettii keessanii maaliif akkas gootu? Manni keessanii mana kaanis akka gurgurtanii dhuftan hin beeknaa? Nan beeka obboleettii kiyya maaliif akkas gootan jedhee obboleessi kiyya nan gafaa kun na cinaa dhaabbate. Booda jaarsis dhugaaf soba adda baasee manni kan isheetii jedhee itti galtuu gireeffadhaa baha jedhee. Anis gochumtis jaraa kun na jibbisiisee homaa tokko sinirraan barbaadu jazaa keessa rabbiin siniif haa kaffalu jedhee hikiminnaa kiyya godhee. Hikiminnaa kiyya xumuradhee booda namoonni kiyya baay'ee gaarii waan ta'aniif ittiin daawwame isheetti yookaan jara hojjechiistu asitti akkana na godhanii maatiin kiyya deebi'ee hojjechuun barbaada naan jedheeni jannaan kottu naan jedhanii anis qaxxi jedhee nan dhufee. Osoon hin hojjetin birrii waggaa lamaan haalaatanii waggaa lamaan fudhadhee gammachuudhaan biyya kiyyatti deebi'ee obboleessa kiyyaa wajjin amma jiraataan jira. Maatiin baay'ee asirratti maatiin ijoollee isaatii quuqamu. Maatiin ijoollee isaatii waan guddaa godhu. Maatiin ijoolleen isaa bakka guddaa akka jarri ga'an kan barbaadu maatii baay'eetu jira. Asirratti qabadhaa. Akkasumas immoo akkuma gaariin jiru akkuma isin amma maatiin tokko birrii ishee dhufteetuma ishee waa ittiin godhattu jedhee kan lafa siiqaa hojjira. Kan maqaa keetiin bitu jira. Amma mucayyoon kun wanti maqaa isitti garagalee hin jiru. Maqaadhuma jaraatiin bitanii haa maatiidhaan shakkamu. Maatiin badaan immoo jira jechuudha. Kan guddina ilmoo isaan barbaanne kan faayidaa malee ilmoorraa faayidaa argachuu malee ilmoorraa faayidaa fudhachuu malee kan ilmoodhaan yaadne maatii baay'eetu jira. Kana akka isin hubattaniif viidiyoo irraa kana waraabe jechuudha. Isinii galee maatii keessan isin caala namni beeku hin jiru. Maatiin kiyya kun ilaalcha akkamiinaa qaba? Maatiin kiyya kun nama akkamiiti? Maatiin kiyya kun ammam naa yaaduu danda'a? Maatii kiyya kanarratti ammam tamaammanuu danda'a? Jedhaatii waa'ee maatii keessanii isinirra namni beeku hin jiru. Maatii kee irratti konfiidensii hin qabdu taanaan, maatiin kee zabxiyyaa si buusuu barbaada taanaan, maatiin kee guddina kee barbaadu taanaan ofii beekuu danda'uu qabda. Seegalee ofii dammaquudhaa qabda. Umrii waggaa 15 jechuun umrii nama tokkooti. Mucaansii osoo mucaa deessee mucaansii heerumuu kaatetti jechuudha. Isinii galee obboleeyyan. Kanaafuu idmee keessan hin gubinaa. Itoophiyaa teessee birrii 500 maal hojjetta? 300 maal hojjetta? Nama siin jedhu hin dhagahin. Maaliif? Inni nu akkaawuntiin isaa ituu barabbaramne birriin 5,000 irra hin jiru namni akkas hin jedhu sun. Ati nama hojii taatee jennaan. Ati nama kaayyoo taatee jennaan. Sigalee hojii kamuu hin tuffattu hin hojjeta taanaan hin guddatta. Eessattuu hojii keetu si guddisa. Kanaan dura isinitti miira. Waggaa 4 caalaa biyya ormaa hin hojjetina. Anumaan dabalatee jecha. Sii darbu waggaa 4 sii darba siin darbu taanaan siin darbu halas. Lafaa kee wanti sii darbu hin jiru. Ifaaja kee barbaada. Dadhabbii kee barbaada. Obsa si gaafata. Dandeettii barbaada. Akkuma arge facaafta taanaan akkuma arge durii abbaa sagalee nyaachifta taanaan yoomuu namatti taatota dayyuusa waan taateef jechuudha. Sigalee birrii keetiin caffarama taanaan birrii keetiin qaamama taanaan birrii keetiin dhugama taanaan ati dayyuusitti of hin beektu jechuudha. Sigalee kanaafuu xinqaaqee guddaa godhaa ofirratti hojjedhaa. Birrii keessan qacab godhaa qabadhaa. Akkaawuntii keessan irratti gashadhaa. Yookaan namni akkaawuntii isaa amantan irratti galfadhaa. Maatii kee keessan nama amanta taanaan birrii kiyyattiin bu'inaa dhufeen hojii ittiin hojjedha jedhii amma hojii kennituuf irraa murii kenni kan ammoo of biratti naa qabaa yookaan akkaawuntii kiyya naa galchaa jedhiin. Hin gowwoominaa dammaqaa ishee dammaqaa amma yoomitti akkas taatan maasalaama xumureera itti fayyadama yoo sammuu qabaatte itti fayyadama.